Mucakea madoti yada gofta kutu Mariame. Mucakea madoti yada gofta kutu Mariame. Bal'inaan waa'ee haadha teenya godaansa ishee bal'inaan waan nu barsiisuuf barsiisaan keenya nu jidduutti argamee jira. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Mucakea madoti yada gofta kutu Mariame. Mucakea madoti yada gofta kutu Mariame. Kotu Mariame. Kotu Mariame. Kotu Mariame. Kotu Mariame. Inzete akefeyo laizalike nei Mariame. Inzete akefeyo laizalike nei Mariame. Nei Mariame. Nei Mariame. Nei Mariame. Nei Mariame. Mucakea madoti yada gofta kutu Mariame. Mucakea madoti yada gofta kutu Mariame. Kotu Mariame. Kotu Mariame. Kotu Mariame. Kotu Mariame. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo handara lafaa jirtan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyo Gooftaan nagaan sin gaafannaa akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Egaa har'aa kusummaan keenya nu jidduutti argamu barsiisaan keenya barsiisaa Ifreem waan waa'ee tawaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo sooma xiggee ilaalchise jechuudha. Bal'inaan waa'ee haadha teenya godaansa ishee bal'inaan waan nu barsiisuuf barsiisaan keenya nu jidduutti argamee jira. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu warroonni chaayinaalii keenya daawwattan jechuudha. Urjii Tawaahidoo warroonni hundi keessaniyyuu like, share akkasumas immoo subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Maqaa Waaqayyo Gooftaan sin gaafanna. Egaa barsiisaan keenya waa'ee sooma xiggee akkasumas immoo godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bal'inaan waan nu barsiisaniif hundi keessaniyyuu sagalee laphee qulqulluu Liidiyaatiin dhaggeeffatanii akka hojiitti tan maqaa Waaqayyo Gooftaan sin gaafanna. Egaa kallattumaan barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan sinin jenneerra. Obboleessa keenya baga nagaan eegda. Egaa mee barsiisaa keenya waa'ee ayyaana sooma xiggee yookiin immoo godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bal'inaan waa'ee sooma ishee akkasumas immoo waa'ee godaansa ishee
sirrittiin nu barsiisa isiniin jenna maqaa waaqayyootiin karaa keessanatti ansi fudhadha. Okay, maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maarami. Waqtiin kuni waqtii abaaboo jedhamee beekama. Waqtii abaaboo kan soomni tsiggee jedhama. Soomni kuni torban keessa hin jiru jechuudha. Sooma fedhii jedhama. Egaa kanaafuu waqtiin kuni waqtii abaaboo jedhama. Soomni kuni ji'a bultii 40 fi godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maarami. Dhibbinaa fi rakkinni isheen ga'e yaadachaadha kan soomnu jechuudha. Kuni sooma fedhii jedhama jechuudha. Maaliif namni jaalala haadha teenya qulqulleettii dubaroo maaramii qabu soomuu ni danda'a jechuudha. Soomni kuni sooma fedhiiti. Kanaafuu kan fedhii qabu fedhii isaatiin kan jaalala haadha teenya qulqulleettii dubaroo maaramii jedhee kan soomudha jechuudha. Egaa godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam waggaa 3 fi ji'a 6 kan isheen biyyaa biyyatti kan haati teenya qulqulleettiin dubaroo maaram kan godaante jechuudha. Asittis egaa maatii waaqayyoodha. Godaansa kana irratti haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam kan rakkoo isheen irra ga'e rakkoo adda addaatu ture. Isaan keessaa muraasa kaasne waliin ni baranna jechuudha. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam Galiila kaatee yeroo isheen godaansaaf ta'u yeroo Herodos ishee ari'atutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabattee Yoosef Salomoon jechuudha. Gaafa Galiila ka'anii akkasuma shiftoonni lama yookaan saamtonni lama fi godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam. Saamtonni kun lamaanis Xiixoosii fi Daakars jedhamu. Egaa isaanis gaafa haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam Galiila irraa kaatee gara Gibxiitti gaafa godaanuuf kaatu isaanis saamtonni kun lamaan ishee duuka bu'an. Maaliif ishee saamuudhaaf? Bultii 6 yookaan guyyaa 6 gammoojjii keessa barbaadaa turan. Garuu guyyaa 6 gidduutti haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam argachuu hin dandeenye. Gaafa guyyaa 7ffaatti haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam saamtonni kun argatan. Ida argatanis har'a gooftaan waaqayyoo harka keenyatti isin gatee jira jedhanii. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam harkaa ba'uus hin dandeenye. Akkasuma Yoosefis immoo inni manguddoodha waan ta'eef akkasuma immoo dirqamni itti kenname waan ta'eef inni illee ishee wajjiniin dirqama ba'uun isaaf waan barbaachisuuf egaa isaanii saamtota kan harkaa ba'uu hin dandeenye jira. Saamtonni kunis gara giiftii keenya dubaroo maariyaam dhaqanii akkasuma meeshaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaam hundarraa irraa fudhatan. Akkasuma kophee ilma ishee kophee warqee irraa baafatan. Meeshaa ishee hundumaa irraa fudhatan. Kophee sabaa sagaloonni kan fidaniif caammaa warqee irraa fudhatan. Irraa fudhatanis haati teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam gaafa kopheen warqee ilma isheetirraa ba'u fuulli isheetillee ni gurraache. Isheen illee hirqifattee boochee jedha. Fuulli isheetis waan aarteef waan garmalee gadditee fi fuulli isheetirreen bifti ishee ni jijjiirame jechuudha maatii waaqayyo. Saamtonni kunis meeshaa ishii edarraa fudhatanii xiqqoo irraa deemanii booda dhaabbatanii walitti haasa'aa turanii jedha. Yeroo kana giftiin teenya dubaroo maariyaam ilaalaa turte. Saamtuun namarraa edaa fudhatee booda ni deema. Jarri kun garuu maaliif dhaabbata jette Yoosef gaafatte. Ammas garaatti waa yaadde giftiin teenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam. Egaa jarri kun qabeenya koo fudhatanii booda maaliif dhaabbatanii laata? Yookaan immoo deebi'anii ilma koo na jalaa ajjeesinu jette baay'ee yaaddofte garmalee ilma isheetiif yaaddofte ni booche hirqifattee mimmaan ishee buustee boochee jedha. Yeroo kanatti daa'imti harka ishee irra jiru afaan baasuudhaan afaan daa'ummaatiin seera daa'ummaatiin waan guddate akkuma kitaabni qulqulluu jedhutti afaan daa'ummaatiin armee koo obsi hin bo'ini isaan ajjeesuuf miti. Xiixoosii fi Daakarii inni deebisnaa fi qabeenya jara kanaa ni deebisnaa jechaa jiranii walitti dubbachaa jiran in yaaddeen jedhee haadha teenya giiftii dubaroo maariyaam haadha isaa
ilmi ishee jajjabeessa jedha. Yeroo kanatti afaan baasee dubbate daa'imni kun jechuudha. Egaa Xiixoosii Daakariisiin akkas jedhe, maaloo dubartiin kun mootii haadha mootii fakkaatti. Akkasuma mucaan harka ishee irratti baattu kun baay'ee mucaa mootii nugusa fakkaata. Egaa mucaan isheen baattu kun raajii fakkaata. Gaafa inni mootii ta'ee mootummaa isaatiin immoo gaafa inni mootummaa isaa ta'utti nuti immoo hattoomaan gaafa isatti dhiyaannu tarii gaafa san nu yaadachuu danda'a. Kanaaf maaloo jarri kun nama rare qabeenya kana deebisiif jedhee obboleessa isaa yookaan hiriyaa isaa gaafate. Saamtonni kun lamaan eda qabeenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haadha teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraa fudhatanii booda Xiixoosii hiriyaa isaa Daakar gaafate. Daakaris maaloo qabeenya har'a saamne kana giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam haa deebisnuuf jedhee hiriyaa isaa Daakaris gaafate. Daakaris kolfa sobaa itti kolfe jedha. Akkamitti baacoo akkamitti ta'a? Egaa saamtonni kun lamaan dabareedhaan saaman. Egaa dabareen guyyaa sanii kan dabaree Daakarsi ture. Daakarsi guyyaa sanii kan saamamu an Daakarsi ture. Egaa har'a dabareen kan kooti waan ta'eef har'a guyyaa irraatti sin galchu. Kanaafuu ani hin deebisu jedhee dide jedha. Yeroo kanatti Xiixoosii kootu Galiilaa haga irraatti kan saamne guyyaa ja'a jidduutti kan saamaa oolle kan koo yookaan qooda koo hundumaa fudhadhuuti maaloo kan jara kanaa deebisiif jedhee jabeessee kadhate. Akkasuma inni illee tole jedhee. Akkasuma Xiixoosii kan saama turan duraan Galiilaa amma irraatti kan saama turan kenneefi qabeenya isaa kenneefi kan haadha teenya giiftii qulqulleetti dubaroo Maariyaam harkaa fuudhee dubaroo Maariyaamiidhaaf deebisee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa deebisus akkasuma Xiixoos Waaqayyo jaalalli Waaqayyo laphee Xiixoos bitee jedha. Akkasuma nuti yoo gaafa Waaqayyo jaalannu Waaqayyos laphee keenya ni seena jechuudha. Egaa haadha teenya giiftii dubaroo Maariyaamiidhaaf deebisee booda daa'ima harka isheetii fuudhee baatee gaafanii daa'ima Yesuus Kiristoos dambiitti nammadha jedhee gaafa baachuuf ka'u seefiin Xiixoos harkaa kufuudhaan iddoo lamatti cabe jechuudha. Yeroo kana Xiixoos ni gadde. Gaafa gaddu daa'imti harka isaatirra ture sun maal jedheen seefi kana fuudhi walitti jedheen. Gaafa seefi kana fuudhee Xiixoos walitti gaxxamu isa jalqabaa san ta'e jechuudha. Egaa Xiixoosis baay'ee gammade. Dinqii kana gaafa laalu, raajii kana gaafa laalu baay'ee dinqisiifateet akkana jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ati jedheen Addaam dura mootummaa koo ni galta. Ana wajjin mootummaa koo Addaam dura ni galta jedheen jedha Xiixoos. Egaa Xiixoosii daandii baay'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baatee dubaroo Maariyaam gaggeessi jedha. Gammoojjii keessa gaggeesse boodas waan dadhabeef ni dafqe. Dafqe boodas laga tokkotti seenee uffata isaa miicce. Ilaala harka duwwaa kan qabeenya qabu hiriyaa isaatiif kenne waan ta'eef gaafa laga wayitti goree uffata isaa miiccu uffanni isaa suni xuriin uffata isaa san keessaa ba'e dafqa Yesuus Kiristoos irra jira waan ta'eef dafqi suni shittoo naardoositti jijjiirame. Shittoo gaarii, shittoo foolii gaarii qabu. Gaafa inni miiccu baay'ee urgaa'ee jira. Dafqa Yesuus Kiristoos irra jira waan ta'eefidha. Kanaaf gaafa isa laalu Xiixoosii maa inni kun ajaa'ibni jechuudhaan dinqisiifachuudhaan kun shittoodha jedhee Waaqayyos ogummaa kana ibsee fi isarraa bishaan isaarraa afaaffee irraa ximbiibuudhaan shittoo kana fuudhee kara gabaa geessee $300 gurgurate. Inni hiriyaa isaa kenneef hiriyaa isaa irraa fudhate Waaqayyo bakka kanaan bakka buusee fi qabeenya kana kenneef jechuudha. Xiixoosis baay'ee Waaqayyotti gammadee jechuudha. Egaa Waaqayyo nuti gaafa waan tokko gara tokkoon dhabnu Waaqayyo immoo gara tokkoon nuuf kenna. Kallattii adda addaatiin Waaqayyo nuuf kennuu danda'a maatii Waaqayyo. Nuti kadhannaan keenya gaafa kadhannu kallattii adda addaatiin Waaqayyo argachuu dandeenya jechuudha. Egaa Xiixoosis edaa akkasitti ta'e booda haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam mandara tokko geesse jedha. Mandarri sunis Kawaala Geeraraa jedhama. Kawaalli kun dannii baay'ee akkasuma bosona guddaatu jira jedha.
bosona kana keessas maal taate ajteenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam bosona kana keessa bultii 40 guyyaa 40 turte achi keessa. Gaafa guyyaa 40 turtu guyyaa 40 booda adamsituun tokko kan bineensa adamsu tokko arge. Gaafa giifti keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam achi keessatti argu namni kun adamsituun kun deeme muddamaan ariitiidhaan gara Heeros deemee itti hime. Heerosis gaafa kawaala giraraa keessa jirtu dhaga'u gammachuu guddaan guutame loltoota isaa galma isaatti waamame. Loltoota isaa maal godhe? Waraantota isaa yookaan immoo ajajoota isaa maal godhe? Gara galma isaatti waamame murtii ariifachiisa dafee waame jedha. Gara qulqulleettiin dubaroo Maariyaam jirtutti loltoota isaa geesse jedha. Eda geesse boodas giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akka achi jirtu qabeenya koo walakkaa siifan kenna jedheeni jedha. Adamsituu saniif bakka isheen jirtu yoo natti himte qabeenya koo walakkaa siifan kenna jedhe maqaa xaawotii isaatiin kakateefi jedha. Garuu ergamtoonni Waaqayyoo samiirra bu'uudhaan gara isaanii loltoonni Heeros iddoon jirreen daandii isaan hin beekneen haadha qulqulleettii dubaroo Maariyaam kawaala san keessa baasee gaggeesse jedha. Gaggeesses mandara firri ishee jiru tokko ga'e jedha. Mandarri sunis Xiraados jedhamu. Mandara san keessa keessummaan mootiin tokko simate mana isaatti simate. Yaa durboo koo bifa ishii gaafa laalu bifti ishii bareeda. Mucaan harka ishee irratti baattu mucaa bareedadha. Gaafa kana mootiin kun mana isheetti Keebas jedhama mootiin kun. Mootii Keebas jedhamu kun gara mana ofiitti fudhatee dubaroo Maariyaamiif wanta isheen nyaattuuf wanta dhugdu kenneefi jedha. Akkasuma immoo maatii isaatiin akka keessummaan mana koo jiru homtuu iyyuu hin himinaa jedheen jedha. Kanaan booda mootiin Heeros akka mana Keebas jirtu maal godhee? Akka mana Keebas jirtu dhagee xaalayaa barreesse jedha. Yaa mootii Keebas qulqulleettii dubaroo ilma ishee waliin naaf qabi. Gaafa ishee naaf qabde warqee fi mallaqa hedduu siif kenna jedhee xaalayaa mootii Keebasii barreesse jedha. Mootiin Keebas gaafa xaalayaa Heeros dubbisu baay'ee ajaa'ibsiifate. Eenyutu itti milaata seexana ta'e innaa jedhee gara isaatti haasa'ee jedha. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo dubaroo Maariyaamitti mul'ate mana Keebasii baasee gara Libaanos akka deemtu ajajee jechuudha. Egaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gara Libaanos geesse achittis boqatte. Muka kookas jala teechee booche qulqulleettiin ta'e imimmaan ishee hirqitee booche. Maaloo ani biyyaa biyyatti godaansi na dadhabsee jira. Jooruun na dadhabee jira. Maaloo amma yoomii Heeros na ari'ata jette gadditee muka keekos jala teechee boosse jira. Gaafa kan bultii 10 oduu homtuun argin achi gara Libaanos keessa turte jedha. Gaafa kana bultii 10 booda garuu adamsituun tokko itti dhufe jedha. Adamsituun kunis saroota hedduu qaba. Saroonni isaa kunis bineensa isaaf adamsanii qaban. Inni immoo bineensa kana saroonni qabaniif booda bineensota kana qalee nyaate booda gogaa isaa immoo qarshiitti gurgurata ture. Saroonni kun gaafa qulqulleettii dubaroo Maariyaam ilma ishee waliin argan jedha. Waaqummaa isaa baranii gara dubaroo Maariyaam kaatanii dubaroo qulqulleettii Maariyaamiif jilbeeffatanii jedha. Nuti waaqa keenya argannee jira. Ati sini waaqa akkasuma ati haadha Waaqayyooti jedhanii afaan baasanii Maariyaamii galateeffatanii jedha. Akkasuma saamtuun kunis ilaalaa ture. Saroonnis achuma turanii akkuma turaniin galateeffatanii booda bakka qulqulleettiin dubaroo Maariyaam turte san arraabanii quufanii jedha. Garuu adamsituu suni haga adamsituu san wajjin turan saroonni kun beela'anii turan. Adamsituun kunis waan isaan nyaatan ittiin kennine jedha. Saroonni waan beela'anii gaafa Waaqayyo isaa argatan akkasuma haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam saroonni gaafa isa afaan baasanii galateeffatan dinqisiifachaa turte jedha. Giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam. Egaa maatii Waaqayyo asirraa maal baran? Saroonni maaliif uuma galateeffatan? Namni maaliif Yesuus Kiristoos ari'ate? Kuni barumsa guddaadha. Inni garuu nu fayyisuu dhufe namni garuu immoo isa ari'ate jedha. Heeros isa ari'ate. Sila asirraa waan guddaa barannaa. Heeros
oduu qalbii jijjiirannaa qabaate asirraa waa barataa. Saroonni garuu Yesuus Kiristoos galateeffatan haadha isaa waliin. Egaa waan addaati jechuudha. Barumsa guddaadha kun. Isu Waaqayyo kan nu barsiise kan nu gorse gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haa galatoomu. Egaa immoo kutaa lammaffaa walitti deebinaa jechuudha. Kutaa lammaffaa amma walitti deebinu Waaqayyoof galannaa ta'u. Amiin. Barsiisa keenya dhuguma dhugaatti sagalee jireenyaa isaaniif haa dhageessisu. Dhaaltu mootummaa Waaqayyo isaanii haa taasisu. Hundi keessaniyyuu laalatii subscribe, share, like gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatina isiniin jenna. Kutaa lammaffaa immoo waa'ee godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam jechuudha. Bal'inaan ni barannaa. Hundi keessaniyyuu nu hordofaa.